Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shama kam jirtu daawwattoota keenya nagaa kabajaa hojjechaa. Egaa ana Abdulaziz warri nambarree sana baraasanii jira. Gara poostirraa namoonni yeroo jalqabaatiif dhuftan bakka nagaa dhuftan subscribe gochuudhaan maatii qootaatiin jira. Akkuma argaa jirtan dhugaa har'a kan isin qabadee dhufee koornisii jibsamii jechuudha. Namoota koornisii jibsamii galfachuu barbaadan bifa isin barbaadaniin akkaataa filannoo keessaniitiin diizaayinii ajaa'ibaatiin kan isin galfamu ta'a jechuudha. Hello jechuu hin dagatina. Lakkoofsa WhatsApp asirratiniif ka'a. WhatsAppiin sa'aatii 24 banaadha. Achirraa naannoo turtanii godinaalee Jimmaa kan taatan jechuudha. Silkii maatiitii wal quunnamsiiftanii dhaqamee isiniif hojjetamuu danda'a jechuudha. Hojii qulqullina qabudha. Akkaataa filannoo keessaniitiin kan inni hojjetamu jechuudha. Kanaaf egaa kan isinirraa eegamu namoonni barbaadan quunnamaa jechuu barbaadatanii daawwattoota kiyya qaalii tokko kan shakkii hin qabne jechuudha. Kun warra keessoo akkuma dhugeessan akkasitti tolfama. Yaw mashallah biyya keenya sadurii miti amma sanatti dhalee jira akkaataa akkuma biyya Arabaa sanatti galfataa jira jechuudha. Koornisii hedduu tokko miidhagaa yeroo diizaayiniin itti bahee qalamiin galee mabiraatiin itti godhame jechuudha. Yaa salaam jedhama egaa kana fakkaata. Kun irra keessoo isaatti mana Haraareef galaa jirudha. Kanaafiyyuu meeqa kan mana tokko meeqa warri jettan jechuudha. Amma yeroo hedduu kana gaggaafattu wantichi safaramuu qaba. Dirqama manni keessan kaareen isaa safaramuu qaba. Sana booda jibsamii mana fudhataa ka jedhu tilmaama keessa galfamee isiniif himamaa jechuudha. Malee akkasitti bada tilmaamuun namatti ulfaatan si'a. Amma jarri hojjetanis kaareedhaan waan hojjetanuuf karaa lama qaadiyaansa. Yookaan isintu jibsamii bitatee algee isaa bitatee waan barbaachisu bitata. Yookaan ammootu jaratu bitata. Kan gatii xiqqoo isiniif qannasu yoo fi qodaa bitattan gatii harkaa qofa jalaa kaffaluu qabdu jechuudha. Jibsamii fi algee quncee isaa jechuudha. Algee jedhamti maqaan isaa. Kana yoo fi bitattanii nama tokko isin qanna ta'eetii yaada. Kanaaf egaa diizaayinii barbaadaniin galfachuu ni dandeessu. Hello jedha lakkoofsa WhatsApp irratti ni kaa'een jira. Hello Abdulaziz naan jedha. Naanaasaa isin jechuu barbaadatanii kabajamtoota daawwattoota kiyya laayikii godhaa viidiyoo kana laayikii goota malee biraan darbina. Laayikii sheerii illee godhaa ijoollee hedduu bira akka ga'uuf jechuudha. Kanaafiyyuu namni keenya isin sobee waan isin attaallalu dhiisaa na dhaggeeffadha waan isin itti himu jechuudha. Nyaatamina odeeffannoo qulqulluu isiniif dabarsa waan ta'eef akka itti fayyadamtan abdiin qaba. Kanaaf egaa gabaabumatti akkaataa filannoo keessaniitiin mana keessan koornisii galfachuu namni barbaadan heloo jedha. Kana qimiin keessan immoo jibsamii kana hin dandeenye pilaastikiidhaan galfachuu hin dandeessu. Amma namni pilaastikii aduu nyaataa maal jedhamiti yoo waan jedhu hin ta'an amma tokko ilma taha. Gaafa inni immoo dadhabuu jedhe hin jijjiirrattu. Pilaastikiin kanarra baay'ee gatiin isaa gadi aanaadha. Jibsamiin bareedinaaf ciminaaf gaariidha garuu qarshii xiqqoo isinitti baay'achuu danda'a jechuun malee. Kanaafuu namoonni barbaadan egaa karaa gabaabaadhaan naanaasaa WhatsAppiidhaan hangeessee isin agarsiisee maatii keessanii wal quunnamsiisee isiniif jalqabuu ni danda'u jechuudha. Gabaabumatti jechuu barbaadatanii. Sagantaa biraatiin ammootu waan isin fayyadan kan biraa qabadde kan hin dhufu ta'a jechuudha. Gaafii keessan yoo qabaattan koomentii jiranaaf kaa'aa na jajjabeessaa jechuus gaarumus yaada keessan naaf qooda. Viidiyoo laayikii godhaan jirtan kunis laayikii godhaa akkasumas hiriyoota keessaniif sheerii illee godhaa. Sagantaa biraatti akka walitti deebinu ta'a. Ammasittuu nagaan naaf tura isinan jaaladha isinan kabaja hunda keessan iyyuu yeroo gaariin isiniif hawwaa nagaan naaf jiraadha. Like aggaaroo post hordoftoota kiyyaa yeroo gaarii.